oduu ammi maatii lammaa magarsaa kan kaleessa hidhamanii hidhamuu isaanii isinii gabaafne arrammoo hidharraa bahuu hiikamuun dhageme kun oduu gammachiisaadha. Oolmaa lammaan saba kanaaf oole jechaa'u maatii lammaatiif lammaas galataatu malaan lammaan nama galataati. Oolmaa innis hangana hin jaamne saba kanaaf oole jechuu uummata Oromootiif oole taphni inni wayyaanee kuffisuu keessatti taphate jechuudha. Tapha siyaasaa kan addunyaa tanaan addaati. Erga jechuudha siyaasaa keessaa baheesi mootummaan kun dhiibee tooftaan baasee fi ertemi waa ifii baheefu qabsoo jechuudha inni wayyaanee kuffisuu keessatti shoora guddaa taphatee jechuudha. Wayyaanee akkasitti faayidaa ala baasee jechuudha. Qabsoo kunoo milkiin xumurra jee as bahee milkiidhaan as uummata duratti waada keessa fudhannee ammaas itti fufna jee jechuudha. Keessaa bahee hiccitii san hunda hiccitii jechuudha achi keessaa isa baafte osoo hin baasin jechuudha. Hiccitii san baasee uummanni kun sababa kiyyaan jechuudha adda faca'uurra caljee liqimsee hadhaatiyyaan taa'ee jireenya hiyyal miti jiraachuu wayyajee jiraachaa jiru irratti jechuudha. Maatii isaa tiroorrisuun kun rakkoodha. Kanaaf warroonni jechuudha hiitan galatooma ammoo maatii lammaatis ta'e lammaa akkana jettanii ittiin bu'ina lammaa nuti akka malee jaalanna isinis numa jaalanna. Kanaaf jechuudha oolmaan inni lammaan saba kanaaf jechuudha oole oolmaa galataati malee oolmaa hidhaati miti. Kana akkasitti hubadhaadha isiniin jenna. Warri biyyoolchaa jirtanis warri amma gallakkiftanis maatii lammaa galatooma isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan lola raayyaa ittisa biyyaatti fannoo Amaaraa hedduutti deemaa jiru cimeetuma itti fufee jira. Tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa dhiyeenya kana jechuudha torbee kana fannoo irratti fudhateen lola lafootii fi qilleensaatiinis hooggantoota fannoo baay'ee ajjeese miseensotaas baay'ee jechuudha hedduu ajjeesee kaanis booji'ee harkatti galfatee harkaa qaba. Ammallee tarkaanfiin amma gartee lafoo fi humna qilleensaanis akka gaariitti irra fudhatamaa jira. Fannoon duraan guyyaa 4 guyyaa 40 jettee jechuudha. If duratti galma 4 kiiloo agarteeni seennaa jettee jechuudha abjuudhaan laalaa turte. Amma sanii miti itti dheerachuurraa kan ka'e magaalummaan gudditti naannoo Amaaraa Baardaaruu jechuudha itti dheerattee jirti moggarraa fi xarafa malee. Dubbiin akka yaadne hin taaneen ammaan tana ga'a. Kanatti aansuudhaan ayyaana faasikaa ayyaana jechuudha Yesuus Kiristoos du'ee ka'uu jechuudhaan kan uummanni kiristaanaa jechuudha gaggeeffatu guutuu biyyattiitti jechuudha. Baga geessanii ergaa baga geessanii hooggantoonni biyya bulchaa jiru Dooktar Abiyyi irraa qabe hanga pirezidaantonni naannolee hundaa jechuudha ummataaf dabarsaa jiran. Akkasuma ayyaanni ayyaana qalmaati jechuudhaan kan gaa ayyaana guddaa uummata kiristaanaa biratti akka malee guddaati kan namu waan qabu jechuudha. Jiboota moloon irraa hanga jechuudha hillee lukkutti bitee ummataaf arjoomuudha. Kana akkasitti ergaa baga geessanii dabarsaa jiranii asumaanii jechuudha baga geessan nutis isiniin jenna jechuudha. Ammoo Yesuus Kiristoos hin duune ni jira isinuu numa beektanii baga garitti nuuf fannifamee jettanii karaa gaarii isinaafitu isiniin jenna. Kanaas Jawaar Mohaammed dabalatee ergaa baga geessanii ayyaana faasikaa ummataaf dabarsaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan Taayyee Danda'a siyaasaan tortortuun dhibee dhala jechuudhaan biyyoota akka Liibiyaatii fi biyyoota jechuudha siyaasa tortortuudhaan jechee miti uummatatti dhibee ta'an kaasuudhaan barreeffama dheeraa tokko maxxanseeti jira. Kanatti aansuudhaan bulchiinsi magaalaa Jimma keessatti jechuudha mana dargaggoonni qumaara itti taphatu 140 ol cufuu beeksiseeti jira. Cufeetis jira. Kumaarree jechuudha dargaggoota akka malee yeroos irra gubee jechuudha sammuu isaaniitillee jeeqee hojii ala godhaa jira jechuudhaan tarkaanfii seeraa irra fudhateen manneen kumaaraa hedduu cufee jiraachuudhaas beeksiseeti jira. Kun gaariidha tarkaanfii fudhatamuu qabuusi dargaggoonni hedduun jechuudha mana kumaaraa kan akka malee itti walga'ee akka malee yeroodhaas fixa maallaqa wal harkaa nyaanna jeete akka malee walitti soorrisa walis miidha yaanii jechuudha sammuu dargaggootaas akka malee miidha jireenyi isaan yaadan hunda jechuudha boodatti deebisaa jechuudha. Kanaaf mana kumaaraa kanarratti tarkaanfii fudhachuun kumaaraa kanarratti hedduu gaarii godhee jira bulchiinsi magaalaa Jimmaa. Bulchitoonni jechuudha naannolee garaagaraa hanga godinootatti jechuudha jiran osoo gartee magaalota keessa jiranitti magaalota isaan hoogganan keessaa jechuudha manneen kumaaraa akkanatti jechuudha fakkeenya bulchiinsa Jimmaa raawwatanii cuccufanii baay'ee gaariidha jechuudha. Namoonni dargaggoonni yeroo jechuudha fiigee bahu kan ce'ee qabu jechuudha gartee miti kanatti biyya isaanii tiivertee miti qabsaa'u yookaan hojii jireenyaatiif qabsaa'uudha malee kumaara taphachuun bu'aa hin buusu jechuudha akka malee isaaniif sammuu isaaniitiifis gaarii hin ta'u. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata. Karoo oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Raashiyaa ayyaana faasikaa sababeeffachuun guyyaa 2 jechuudha lola waggaa 3 Yuukireen irratti jechuudha leellaan deemaa jiru
dhaabsisuu beeksiseeti jira. Mootummaan Ameerikaa gaa Tiraamp jechuudha lola kana dhaabsisuuf ejjennoon isaa guyyaa dura White House seenuu jechuudha. Ta'us ibsisi dura inni jechuudha ejjennoon inni dura fudhachuu qabu kana ta'ee labsuus ittiin milkoonni ammoo mootummaan Raashiyaa amma ayyaanuma Faasikaa sabeeffachuu guyyuma 2 Apireelii 19 irraa hanga jechuudha 20 takka jechuudhaan labsii waraana dhaabuu dabarseeti jira. Kanatti aansuudhaan aleellaa mootummaan jechuudha Ameerikaa eeyyama irra raawwateen lubbuu namoota 74 dabarsuu akkasuma namoota hedduudhaas miidhuun dhagayameetii jira rakkoof saaxiluun jechuudha. Ammaas mootummaan jechuudha Yemen Abdullah Malik Hawuutiin tarkaanfii nuti jechuudha itti jirru ibbooda hin deebinu hanga jechuudha Israa'el aleellaa dhaabdee jechuudha Falastiin bilisa baatutti nuti tumsaa Falastiin jechuudhaan meeshaa warra lixaa jechuudha markaboota diinagdee warra lixaa laamsheessine jechuudhaan ammallee dhaadachaa jira. Haleellaan isinirra raawwatan takka waan ibbooda nu deebisuu miti jechuun ibsa galgala kana baasee fiidiyoodhaan dabarsaa jira. Miidiyaanis wal jalaa fuudhee gabaasaa jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduu har'aa qabna kana fakkaata kan biraatiin angola deemnutti shirduutuudhaan facaasaa akkasiin nu dheebisu. Oduu ammeeti oduulee gaa haaree guyyaa jechuudha sanuu gaggabaabsee bakka hunda seeneetiin isin biraan ga'e isinis dhageeffattanii irraa fayyadamtanii waan addunyaan keessa jirtuu fi waan biyyi ta'e jirtus namuu jechuun namni yaadaan waa hundaan dammaqee waa hunda haala addunyaa keessa jirtu hubachuudha qaba. Jeetinanis aarsaa kafalee isinii biraan ga'e isinis gaa fuutanii sheera gootanii saayiban keessanii fi gurubboota garaagaraa irratti facaasuun isin laallatti mallattoo gurraatti argame argeertoon agartanii tuutanii sabskiraayib godhuu qofan dagatina. Sambooda liinkii tuqaachaan oolu jechuudha. Qaxxitaa giseen asii gallakkise isin bira geessi. Deeggarsa isinis hedduu jechuudha. Akka gaariitti na jajjabeessaa jira. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.